kaleessaa fi amma hiyyummaan manaa si baaftee dukkana keessatti bineensa si nyaachifti. Namni suuraa isaas jalatti agartan kun maqaan isaa Fahmii Ahmad Siraaj jedhama. Iddoon dhaloota isaa aanaa Odaa Bultum Kaarra Qurquraa ganda Giliyoo jedhamutti dhalatee guddate. Fahmiin bara 2016 yuunivarsiitii Mattuu muummee barnoota manaajimantiitiin eebbifame. Fahmiin nama qaxalee fi amala qabeessaadha. Fahmii waliin bara 2013 mooraa Mattuu yuunivarsiitii akkuma deemneen achitti wal barreem sanbooda barumsa keenya kooman koorsii jalqabne waliin barachaa turre. Hanga bara 2016tti waliin turre. Yeroo san keessatti Fahmiin nama barumsa isaa jaalatu ture. Qabxii bareedaas galmeessaa ture. Yeroon oduu ammaa kana dhagahu anu amanuun dadhabe. Akkuma ilma namaa tokkotti innis biyya ormaa dhaqeetiin dalagadee jireenya koo jijjiira jedhee manaa baheem. Mindaa barsiisotaas gaani beektan jennee yaannam. Qaala'insa jireenya amma jiru wajjin jiraachuun itti cimnaan asiin gara biyya ambaa deeme of jijjiira jechuudhaan gara Liibiyaa deeme. Wanni nama gaddisiisu yeroo ammaan tana Fahmiin shiftootaan Liibiyaatti qabame. Maatiin isaa waan qaban hunda gurguranii dachii horii fi re'ee hunda gurguranii fixanii jiran. Hanga qarshii 900 takka erganiif jiran. Kaleessa isa barsiisutti qabeenya qaban hunda fixatanii turan. Arrammoo harka diinaati isa baasutti waan qaban mara isaatu fixatanii jiran. Ta'us garuu wanni mucaan kun gaafatame qarshii miiliyoona takkaaf 500 waan ta'eef maatii waan godhan dhabnaan amma imimmaan dhangalaasanii tuma boo'aa jiran. Hireen Fahmii akkanatti harka diinaatti qabamuu isa mudde waan hin jedhuun dhabeem. Hedduu takka nama gaddisiisa. Maatiin dachii qaban ooyiruu hunda gurguranii beeyladaa manaa qabanis gurguranii osoo lubbuu mucaa isaanii hin baasin qullaatti hafanii jiran. Maaluma yaa Rabbi. Hiriyyaa isaatu odeeffannoo kana nuu qoode.